Maraki laga biyo makka sadu finisha kana yonatin te heriya ko datin jairam. Heriya to te mafin bilbil free bilbil sani mafin desan dubisne. Oh sani bilbil rabar si sana biranji gafachu jaihan. Anan baay'ee kan nagaddisiise dhuguma kan nagaddisiise qeena maarratti dhaqanii shaakaluu na akkololaatti sirrii miti garuu isin dhaxxanii qeeshee irratti shaakaltu murtoo hundi na harka jira tarkaanfii fudhachuufis hin ariifadhu yoo isheen na barbaadde immoo akkam naa jirtaati eessa jirta uy kunoo laabirii keetaa hin foormulaa namatti agarsiisu ijoollee tokkotti agarsiisaa ijoollee tokkotti assaayimentii naa jedhanna yeroo fi du'aa miliqtu sitti fakkaatai kabaja kee eeggadhu suma mataa keedha waa'ee aannemmaa sitti agarsiisuu dandeenya barbaanna tole guyyaa isaa dhufanii dhoksaadhaan miskoonnaa godhe siifan bilbil maal barbaachisaadha moo eeka dhoksaadhaan isaan beekuun qaban waan biraatti fakkaan taane no akkasii tole yaa ta'u siif hin bida hiree of ladhu Hire ke jiradu Hire ke rakadu Hire wali wajjin taane jaalalli fiinine firisatu nargine deebine facaane taka kodanne fudanne ofida damne tu alagada planne jaba kaadi waan tokko ittiin hin jettuuti jaba waan tokko ittiin jettuuri aan kana shuba ani dura sitti of danda'i sobadhu kana booda of danda'i to soba kee falmu waan an godhun qabu kana akkasii jaba ani garuu utuu si ta'e soballee duddattuu iyyuu nan baadhaan duddattuu nan baadhaa soba garuu ati akkuma naa falmite akkuma qoddoo koo buute dubbatteeti kabajame rabbi si haa kabaju akkuma naa sobde akkuma naa dadhabde waan tokko jecha kan biraan qaban jecha waan tokko jecha kan biraan qabu akkana kabajame akkasii ani dura sitti meeqa dura sitti meeqa kun hin uumamne duruma dura sitti meeqa Mana godhun kan? Amma na callisi. Amma tokko barbaadu man waan tokko hin barbaadu. Akkana kabaje garuu rabbi si haa kabaju. Waan tokko. Ime ani dura sitti mee fin. Amma soba kee tumurre. Oyo ina fi waan dumtu kana booda. Oyo. Ime kaani dura sitti. Maal jedhama inni? Kana booda maastikas maafi nyaadhaan. Maal naa godhe? Eeyoon nosa. Eeyoon nosan. Gasittuma kana seene garuma yoo deemte sa deemtu durba miniiti mootummaa darbee dhufanii deemee dhufa adeemtu durba minii chiikii kan biraa bakka bu'a akkas taana maal takkanas godhare callisteen teessu ani kan na haarteen akkamitti lafan taa'utar isa deemtiidha Durs maal har'ammoo oduun hin jiru moo oduu fiddee oduu maali haadha shuuba odeessituudha naan jechaa jirtu akka hin taane ilaa waatu dhalata dhugaa rabbi ati waatu dhalata maandi dhalatu oduu fiddee tanatti himta taalaan inatti
oduu tokkollee fidee hin dhufne aan odeessaa miti. Natti muu dhuftee ta natti himta taanaan natti himtu taanaan immoo sitti meeru. Natti maaliidha? Aan oduu fidee hin dhufne moo isaati didaani ani kana booda gara tarkaanfitti hin gala jettee sa murteessite hoo kanaan dura dhageessaniittu kana caala maaliif maal tarkaanfatti? Maali tarkaanfin sheega? Eessattan tarkaanfadhaa itti? As qabaachi qabaa kedisiti natti yoo garaa qabaattee naaf haa baatu. Ani leenjisaa gaarii fudhadheera sin hin jedhu. Isaadha. Isaan namoota akkas jecha mormaraa isaa bira dabartu. Ittimi. Ani haadhi shumaanota ishee sodaadhu. Ilkaan ishee booksiidhaan siyaasa akka gaafanitti galuu fi ilkaan ishee harka isheettan isheetti kennan. Ittimi dhaqiiti. Haadha shuba of eeggannoo guddaa godhachuu qabdu. Wanti achi dhagaamaa jiru waan gurratti tolu miti. Maaliin of eeggadha ishee sodaadhe akka jettee dhaqi sodaachisi jettee. Torban lama leenjisaa fudhattee leenjiteef anaanna reebuudhaaf anaanna rukuchuudhaaf hin dandeessu ittimi. Ilaa ittimi. Anaanna rukuchuu hin dandeessu. Amma haadha shuba kana hin barbaachisu. Maal barbaachisa? Yaadi diina hamaadha. Gaaruma of keessaan qabdu of qopheessuu qabdu. Mudhii keessa jabeeffadhaa jedhadhaa. Ishee sodaadhaaf eeggannoo hin jedhin. Naa galeera waan isheen barbaaddu. Waan isheen sussuktuuf naa galeera. Maaliifidha haadha shuba? Maaliifidha jettee? Ilaa qe'een kummee qe'ee gammachuu ta'a. Asitti tumaamessa jissine qallee sangaa fide iddoo kanatti hidhanii haati shuumaa iddoo kanatti ilma koo eebbisiisa. Kanaafidha qe'ee gammachuu ta'a kanaaf maraatti ishee. Eebbishuu baaga'eemu. Hin beektu ati kana. Eessan dhaqe kan hundumuu? Ati oduu funaani malee waa eebba shumaa kooti maalti beekta silaas? Kanaafidha ishee maraattu. Ayi akkam nagaa. Jirta akkam. Akkam naguma. Jirta. Nagaa. Akkam nagaadha. Har'a dhufne. Har'allee nuufna jennee dhufne. akkasimi. Har'a wal dorgommii qabna anuuf dandeenyu far. Abdii garuu mo'achuun qaba. Akkasimi. Abbaan mo'ame adabbii qaba. Isa maatti meen dhufe. Akkasi. Ayyee kootu qaba. Furtuun irra jira. Okay. Isa kana nuufaan? Isa kana kootaati. Motora gaarii si kennaa jirta garuu. No. Lachinuu tokkuma. Okay. Hinaaffaa ta'uu isaati kunis. Ladies first san motora gaarii osii kenne jedheeti. Amma ofuuf kaa. Har'a na dorgomta. Yoo mo'amte garuu maal goota? Isaatti filadhume. Ati isa salphatu filadhu malee immoo akka mo'u beekamaadha. Oo. See. Meetira meeqa afaansiisi kenna latti? Affirmaatiif akshinii ta'uu isaati moo hin aartii jettee yaaddeetudha. Isas taanaan ani hin dhaaru bara. Akka naarree beeka. Garuu. Garuu maal? Isa salphatu ati filadhu ammallee. Hin sodaatiisa. Dhugumeettan dhiiga haadha didhaa dhangalaasuurraa eebba shubaadhaa fi dhiiga hoolaa dhangalaasuu wayya. Nun immoo hin nyaannaa ilaa eerra sirbinee nyaanna garuu waan tokko sin gaafadha. Na gaafadhu. Dhiifa mala waanuma tokko Na gaafadhu dhiifama keessa kaa'i. Natti beeksisatti natti rasaasini. Asaasaa kee lafa kaa'i natti maal? Isheen waam ture. Haadha didaamu waamuu dhaare. Gammachuu koo irratti hirmaattee akka isheen argamtu nan barbaadan. Na waam hanyaattu dhufte. Garuu tarkaanfii diinaaf qophii guddaa gochuu Tarkaanfii qabdu. kan Qophiin haati didaa gochaa jirtu qophii baay'ee sodaachisuudha. Maaltu qophaa'aa jira? Maal gooti? Isa isheen na jala deebitee leenjisaadhaa fi birrii ana irratti dabaltee kennite. Umurii ishee guutuutu leenjiteeti amma kan kootiin hojjettu. Tarkaanfii isaan furatan utuman beekiin immoo ilaa tarkaanfii furachuun aadmaleedha. Kottaa miila eqaati mee balbala ishee bara eqaati ilaalaa waan inni hin mul'atu. Kana caalaan hangashuu san beeku dubbadheera. Dubbattee si itti biraqiiti ani haati shuumaan si sodaadhu harka irratti si funaansisaa hidhiin. Kanuma dubbiinsa itti bila ani waan hin sodaadhu hin qabu asiin gareen asiin sii baa hidhiin. Haadha kooti.
Waaw. Akkuma jettee mo'attee mire. Qonnaa si. Waaw. Nammoo eenyu argina. Waamtee Irraa eegalchiti kaa. Adabamuun isaan oolu Maal jettu ree? Adabama jedhu. Maal jettare amma mee? Argitees immoo asiin hin jennee ansila. Akka mo'amte amantee mini amma. Waan namoota isheetii beekaa si mo'amee barbaadu. Ilaalammayyuu namoonni jechaa jirta bara. Namoonni beekaatu maamilee keetii si mo'ame. Amani amma mo'amteetta bara. Siif haa ta'u. Okay. Abba. Galatoomii guyyaa biraan dhufu. Deebisaa qabdaa. Rakkoon qabu. Qabadhu. Ayee galatooma. Ayyee. Ayee hin badina kaa. Ayyee galatoom. Ayee hin badina. Ayee ciao. Okay. Hello. Nageenya naanna dinqa. Nagaan dursu boonsa. Nagaa maaltu jira? Gurbaan kee bilbila ta'e akka qabame nageenye? Maal? Qaboon akkasiin godhu. Dubbadhuuf kaatu. Afaan isaatiin inni haateera fuudheera yoo jedhe yoo. Haateera jedhee amanee inni garuu. Boorsaa isaa keessaa argame. Dhimma nageenyaa mooraa keenyaatu boorsaa isaa keessaa fuudhe. Ajaa'ibaa ati bakkuma isaa dabartee falmituu fiire. Hello. Hello qaba. Eessa jirta? Asuma mooraa keessa student diinii fuuldura jira. Bakkuma jirtutti na eegi. Wayyo. Haadha shuuba. Kun senin darbuun qabu dafaa fiigaa kottaa. Haadha shuuba. Maal taatan nufsan isin? Maal taate maalni? Injibbitum dafaa kottaa dafaa. Turime maalni si iyyisiisu natti na waan. Dafaa. Maali naa kun? Turime. Afachu. Kana gashuun gaala didaadhaaf. Gadhaa kanatti dibduu anattis. Lamaan keetu akkuma argine kanadha. Siree giliinii moo maayita maqaan ibsa kana? Asiin fakkeessan asiin isinii gasha. Maalitti kolfi tammati? Kolfi kun maalumaa? Maal? Selaala isa wayya. Siilaan arge ela. Kana naaf fakki. Ela teestaan isin gashaa min argineeti. Huuruu isaa kana qabeetu lafatti. Eewdhaa maqaan ibsa kana. Inni kuni Reendi Ortar jedhama la. Reendi Ortar jedhama. Reendichuma naa wayya. Hojjaa qaba. Hojjaas qaba furdinas qaba. Waa'ee hojjaa lafaan kaasinati. Hojjaa jennaan haati didaa dhageenyaani anatu mo'aa jetti. Furdina wayyan argineeti kun maal? Ani san jedhe ilaa inni sunis hojjaas furdinas qaba. Na dhagaa ka maal ta'a? Naatti bidafiiti. Inni sun hojjaasi furdinas qaba sinin jedhem garuu hojjaatu ilaa furdina caala waan hin jumaarra hojjaa malee didaan immoo hojjaa malee furdina waan hin qabneef ilaa furdina keessanitti dhicha. Kanaan hojjaa waa'ee hojjaa lakkaasi. Hojjaa jennaan anatu caalaa itti dukaate bookkisti. Furdina argine isaan seeta karatti asii gad gaafan kufe hafuura raafuun baafattu ati didda. Ilaa amma ilaala. Kana. Hinga kolfa lafa kaa'e. Hin kolfin. Kana mee? Eewwattee maqaan ibsa kana sigiriinii moo giriisiliinii? Reendi Ortar jedhama. Reendi. Reendi Ortar. Kan mirgi. Si amma mee waan dubartiin kun kan ilaalti? Maal ilaalti jettan isin isheen hojjaa malee maal qabdi ree?
Kana mudhatte akka oduu kennu odeessin. Iseetti kana oduu kana odeessitee jennaan ati iseen immoo toofta garraa moo uummatti. Sitti Keessa buustu si maal ishee lamaan sodaa. kee keessa buusa dinnaan siibisaadha didaas himeeran. Ela akkatti nimne toofta tokko muka irraa baratti inni iftu seen. Lafa jala deemtidha akkas lafa jala sokkitti. Hai. Hai. Akkam? Kam? Nagaa keedha? Nagaa keeti. Kamati? Fayyaadha. Jira. Hin badde? Eessan bada sitti badee malee. Okay. Oh, jimaa kanallee yaaltai? Jimaa nutis jimaan dhiisnu jimaanis nu dhiisiif kennu akkam. Oh, araadallee yaaltai jechuudha. Mi'aatu dhiqoo si yaali faayidii isaanii gargaara. Thank you ani barbaadu. Nagaadhaaf. Nagaa kooti. Maalitti ture? Isa kam? Isa gaafa duraanaan jettu sammuu? Yaa. Ati garumaaf nan dhiisne. Yoo nama biraa barbaaddetti maal ta'a? Amma timi akkamma jirtu kanatti. Jireenya kee waan jijjiirtu sitti fakkaata? Akkas taanaan baay'ee dogoggorteetta. Ana mucoo hedduu nama rarteetti. Silaa nama biraa barbaaddetti siif wayya. Namni biraa dhibee miti bara. Kan yeroo hundumaa si kadhadhuuf. Yeroo hundumaa motora namaa kireessitee jiraachuu barbaadda. Akkasiin jireenya kee jijjiirta. Motora mataa kee qabaattee bashannantee jiraachuun barbaaddu. Si'aana birrii 5,000 waan barbaadde sii godhanii dhufu. Qarshii 5,000? Maaf isaan dalagsiifanneere? An qarshii 5,000 jedhee nama lubbuu namaa baasu miti. Dhageessaa? Waan akkanaa dhugumaa irra deebitee natti himi kana booda. Kan kee qarshii 5,000 qofa miti. Ishee kana qabadhu. Maayinni kun? Tuffatiin akkana xinnoo ta'e beeka garuu kan cabsiti. Cabsiti beekte jechuudha. Ati waa hedduu beekta. Maalatti dhiiramti? Maaf maqaa dhiiraa balleessita? Dhiirummaa koos akkasitti mul'isu barbaadde? Abbaa koos akkasi dhiisi. Anis qoosaan jiru. Qabu maaltu mameeti? Akkamitti si argachuu danda'e? Eenyu? Eenyu? Anaan dhoksuu yaalaa jirta? Waanan godhuu wallaalee be. Abjuu natti fakkaachaa jira. Kun hojii boonsaa akka ta'e sirriittan beeka. Isa gaarii tokko iyyuu gochuu hin beeku. Hammeenya malee. Gareetti qaban hin jiru. Wanti argame hundumtuu moo akka waan fuudhetti mul'isa moo? Qabu dogoggora guddaa akkasii hojjechuun sirran ture. Akkamitti waan tokko waan hojjen amantaati. Akkatiin kanan goone simiti ammataan koo iyyuu beekta. Ani maalan godhan maal jedhee falman? Kunoo wanti hundumtuu an harkatti qabame maal jedhee falmu? Dogoggora guddaa hojjette dhuga. Amanuun sirran ture. Akkamitti waan goone tokko godheera jettee amantaati. Dhiisi. Namooteera. Beessa godhee na injifateera. Ofitti amanamummaa kee sana eessatti gatteeti? Utuu haasofnu harmeen kee gurra isaaniitiin kana dhaga'uun qaban. Anaaf tasumatti fixuu qabna ture. Isheetti maal jedhee ni maslaamoo? Yaaddeettaatu isheen kana dhageessiti. Dhugaadha dogoggora hojjetamuu yaadamni hojjettee qabu. Na argate. Beessa godhee na argate. Obsa qabaadhu ammas sittan hima. Qaboosa konfidensii qabu sana. Qaboosa eenyuun sodaanne sana ta'e. Amma gadduu dhiisiiti kan hin deemne. Ilaala. Haaloo. Haardidha jedhamti maqaan isaa? Haardii miti maal taatan isin? Maalidha ree? Isinitti meem? Haardidha maqaan isaa dhattiin. Ilaa akkaditti billa dhukaasu. Eela. Keessa Inni liquu obbaafachiise la. Argitee kana? Kana fakkeenya naaf kan naa ta'anaaf. Ilaa akkas godhe lafaan ishee dha'u haadha didaa irratti asii gad. Eeggadhaame teessuma cabsitu. Lamaan kee walitti camadee tooniin dubbadhu amma bagaan argee namicha kana. Kana booda haadha shubaa miti maqaan keessan. Big Show. Big Show. Hojjaan Big Show haadha shumaa jechuudhaan kun. Hojjaan qabdan malee maali Big Show. Hojjaa maal godhu ree? Waa'ee kana lafaan kaasee dubartiin kun nageenyaan tooftaa malatti siin jedheera. Si jarri kun mee amma achi amma akka kana ollaadha miti isaan. Akkuma keessaniif akkuma haadha didaadha isaanilaa. Argitee akkuma kana ol ka'isuun haadha didaa irratti gaditti jedhe.
kana kun. Lafa hojii Uni wal maal fakkeessitu seete kaase. beekshoodhaam. Maali kun? Baguma argitiin ta'in kan. Maaloo. Hadha shuba suma sadii kanarraa muuxannoo fudhadhaa. Fakkeenya kan naa ta'u namicha kana nagarreeti lukasee akka samaa asii ol qabeena sii gada kana michichaa lafatti asii gadi. Naftee dubartii. Hadha shuba isallee dhiisaa nuti. Du'a ishee hawwuun immoo waan gadheedha waan ta'eef waan gaarii miti waan akkasii yaaduun dhiisaa isinitti hafu. Isallee dhuguma jette du'uu isheerraa gaarii naaf ta'u dhaabattee ilaaltu. Hin du'i. Dhaabattee ma ilaaltu mee sanaaf ta'a jiru gaarii kana. Eebba mucaa kootii ilaaltu dhaabattee. Hin du'i na teessu. Diinni na teessu. Si anoo kan na dhibu asii immoo tabbitan irratti kufaa lafti isaa kufaatiif naan ta'u. Furdina kanaan yoo irratti kuftanii lafaan kaasu jettaniitu. Maaf hin ka'u? Maaliif hin ka'u? Na dhukkuba moo? Maaf hin ka'u? Irra utaala lafatti see maka. Isee amma jette dhaga'eera. Hin deebita siin godha. Si maalidha? Siin godha jedhaman mikura kana. Ana moo anaadha shuumaa moo? Anatu hin ka'u gurbaa. Ishee amma jette dirraanfatiin. Sirraan iyyuu jalqaba. Yoon immoo sirratti kufee kana sin agarsiisu taanaan ani nama miti ka. Yoo fira reebanitu alagaan nama sodaatteedhani sumarraan jalqaba. Sin dhiisu gaan haala shuumaa yoo man ta'ere. Yoomii fire kun. Hoo maali michi kun? Baguma si arge. Ani kana duroo yoo man argini kana akkaataan itti. Goda sanaa moo warra kaayee ture? Ani taman godha. Nan dhufaa kun. Maal akkasii gochuun barbaadde ammati? Lubbuu urjii akkati balleessuun barbaade. No. Lubbuu namaa baasuu akka salphaatti ilaalteeti. Hedduu ulfaata. Waanuma tokko waan ulfaatu iyyuu hin qabu. Wanta inni tokko futee gubbaa sana irratti tolu hin baasi. Biyya kana keessatti lubbuu nama meeqatta saba'aa oola. Ati garuu nama akkam? Yoona shakkanaa. Maaliif si shakku? Eengadda barteen ishee motora oofu wallaaltee boolla buutee achuma caccabdee duute jedhu malee namni si shakku tokko iyyuu hin jiru. Garuu abdii akkatti hin bu'u. Abdiitti buuteennaan lamaan isaanii gaafa ta'u si shakku waan ta'eef. Yoo tidhistes an nama gara biraa fayyadamee du'uun ishee naaf waan ta'eef garuu ati maaliif carraa kanatti fayyadamtee waan jireenya kee jijjiiruu danda'u hin argattu? Siif jedheen hin gowwamiin. Hedduu ulfaataadha. Kanaaf faayidaan kun sin darbi. Jechuun maal jechuu keeti? Jechuun koo yooti in ajjeesu urjii jettes ani nama gara biraa nan ajjeesisaanii sin jechuu kooti. Du'uun ishee hin hafu kanaafuu gadduuf hin sirra hin jiru. Naaf bilbil. Bu'uurri sanyii yaada ammaa kaleessa wixinee har'aa bor biqiltuu guutuu lafa qonnaa bor abdii guutuu biyyaa xiyyeeffannaan yeroo fi abdii gara fuulduraatti abdiin har'aa jireenya boruuti. Mul'anni baranaa milkaa'ina egereeti. Jallisiin keenya yoomillee hin gogu. Waadaan keenyas gonkumaa hin jigu. Moggaasni keenya akka laga keenya. Awaash waliin haa imallu. Baankii Awaash. Qabeenyi horattan akka hin jirre ta'us nuti isin cinaa jirra. Hamtuu nurraa haa qabu malee lubbuunis qabeenyis balaan yoo isa mudate
saffisaan isin dhaqqabna. Gaddaa fi rifaatu yaaddoo keessanis gammachuutti jijjiiruuf yoomiyyuu qophiidha. Nu wajjin yommuu hojjettan inni bade bakka bu'aa, inni barbadaa'e ni ijaarama. Fuulli gaddaa bakka dhabee gammachuun dhaalama. Miira gammachuu duraatti isin deebifna. Ayyaana gaarii. Inshuraansii Awaash. Oromiyaa addunyaatti beeksisuun ergama isaa kan ta'e Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa bakkeewwan hawwatoof godambaalee Oromiyaa keessa jiraniif wabii ni dhaabbata. Kunuunsee haaromsuun ammoo wixinee isaa keessaa isa hangafa. Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti bakkeewwan hawwatoos ta'e faaya bareedina uummatichaa beeksisuuf jabaatee kan hojjetu komishinichi Oromiyaan ardii Afrikaa dabartee addunyaa akka hawwattuuf ifaajii hojjechuutti argama. Faaya miidhaginaa uumamaan badhaatu Oromiyaan bal'oodha, hundumaaf kan taatu. Komishinii Tuurizimii Oromiyaa. Oromiyaa daawwadhaa.